rabbi sinaa godhu jennaan kunis oduu gammachiistuudha inshaallah. Akkasii wanni kun kaagartanii ilmaan Oromoodhaa ka Oromoon misoomaan waan ikoonoomii waan hundaanuu warra rabbiin gartee kennaa addaa kenneefi kanaaf gartee isaanillee bara hojii gaarii jennaani sa'aatii ture waan dhufee achaala isinitti hin dheeradhu. Gara jawwee fa'aaf manguddoo warra gartee kasaari ka galgalaan gartee biyya keessaa baqatee Ameerikaa keessatti Waashingtan Siyaatilitti guyyaa kaleessaa manguddoon yoo laalan namatti hin tolle takaayoon qabne tadhaaban qabne tadhaabbiin qabne walgeettee murtii dabarfattee jechuudha. Yaa Oromoo tiyya lammii tiyya saba koo wanni kun waan irraa dubbatanillee miti ammoo mee dubbanna. Waan kana namni hedduun keessan kaayoo wayii jedhee namni fudhatu jiraachuu ni mala. Namni maraatee akka saree maraattee olii gad fiigee waan kana dalagaa jiru Jawaar Mahaammad jechuudha. Jawaar Mahaammaditti dalagaa akka gaariitti Jawaar Mahaammaditti laala tartiiba tokko yeroo maran dubbadhu tokko na dhagaa. Egypt Shaabiyaa ajajji. Shaabiyaan TPLFin ajajji. TPLF faannoo ajajji. Faannoon Oromoo ajajji. Oromoo miti. Nalagaa Oromoo miti. Oromoo. Dhiyoo tana Ameerikaa keessatti Waashingtan DC walgahii ture isin himee jira. Taa'anii mari'atanii akkam goona jedhanii dirqama nu kenne horii namaa nyaanne salphanne yoo tana kufne yoo tana cabne yoo tana ka'uu dadhabne filmaanni asiin baye yoo biyya tana jeequu dadhabne lamuu akkaataa itti ummata kanarraa waan takkallee qocannu hin qabnu ummannis nu tufee salphanne akkam taanaa jedhe jawween yaada kennate. Jawween yaada kennate. Gizee sixun gizee. Chaansii nuu kenna eenyu nafxanyootaan jedha. Chaansii takka nuu kenna irbuu kalee seen ta itti seenne san bakkaan geenna. Chaansii takka ni kadhate. Lakki dadhabdan nu mataa keennaa gabbaanee akka ilmaan nafxanyatti yoo dandeenye tankaarfii fudhanna malee ammaa achi isin ummanni illee isin tufee jira isin gatee jira waan takkallee godhuun dandeettan tuffatamtanii tufamtanii nama waan beenne akka keessanii malee akkana ifatti akkana jedhanii nama akka keessan waan beenne malee isin jala yaa'u hin jiru jedhanii. Lakki ijaarree biyya keessaa qabna daangaalee irraa kunoo gartee Ogaadeenii walii gallee ummata hiriira baasaa jirra lafa Somaalee akka saamtu goonee kabiraallee sagantaa lafaa qabna. Warrakkaa biyyaa keessaallee kaasuudhaaf waliin dha'uudhaaf warra waliin dalagnu mootummaa kana keessa akkas bakkoota maqaadhaan jechuudha. Goonaa kanaaf ammoo yeroo nuu kenna. Daaspooraa keessatti illee deebinee ijaaramna. Caasaa qabna. Warra gartee nu deeggaru qabna. Doolaraan illee birriin illee paawundiin illee biyya arabaa keessaallee biyya keessaallee. Akkasiin siyaaroo tiyya dhufan jechuudha. Siyaatiin dhufanii suuraa ajaa'ibaa akkasitti bareedu san ka'anii barcumaa ajaa'ibaa kana laalaa ummata kana boorsaallee of cinaa kaayanii biyya Ameerikaa keessa taa'anii jalqaba laalaa warra isin hayyuu kennaa jagna kennaa goota kennaa beekaa kenna jettanii waan biraa fi protocol namni kun kadhaa deemtii jarri irra xiqqaattullee ni beennaa doolara afaan buusu jira. Ka isaan kaayoo isaanii keessa wanni deemanii feeroo maraa maali beektu doolarallee waa qocatan dhaga'i abdii Oromoodhaa usii taa'e abdii Oromoo maaliif qoshaashaa Oromoo adabadhu taa'e. Eenyu laala bakka jarri boorsaa kaayatte laala. Eega paaworii irraa isinii xiqqeessa. Namni tokko jalqaba sooshaal miidiyaa gubbatti namoonni keessaayyuu biyya bulchinaa uummataa waagoona jedhan jalqaba eenyummaa jaraa pirootokool jedhaniin. Pirootokoolii walgahii takka bakki namni ilmi namaa pirootokool itti eeggatu. Bakki pirootokoolonni jedhan eeggamu suufa godhattee karabaata kee teessuma kee barcumaa bareedaa walgahiin sun sirna akkaataa itti itti galtu eenyummaa kee agarsiisa. Pirootokoolonni jedhan kun bakka qaba. Bakka walgahii sooshaal miidiyaa irra gadhiifamuuf namoonni hedduun laalan. Isin galee dhaabbichuudhaan fakkeenyaaf bakka fedhe takka fedhan keellisi ta'anii deeman.
wayaa harka baabaatiin jiinsiidhaan bijaamaadhaan waan barbaade bakka walgayiitiif keessummaan dhuftu portokoola eeggatan. Eenyummaa namaati. Mee as ilaala. Bismillah. Akkam taate abbaa. Reflect godhaa wannaan kiyyaa. Boorsaa kana agartuu? Oh, sorry. Boorsaa kan namni gartanii jechuudha. Gartanii boorsaa. Boorsichi waan kanaan guutanii mee dura osoo waan biritti hin seenne waan kanaan guutanii allaalee marraa hedduu si daabboo fa'a keessa jira jedhee ilaale jechuudha. Daabboon illee keessa bishaan illee keessa na fakkaate bakkee deema ta'an bakkee na fakkaate kabira kaate kun. Yoo xiyyaaraan dhufe taate xiyyaarri boorsaa diqqaa namni xiyyaaraan seenatu nayyamuuf maaliif as keessa I think yoo rakkoon gale jedhanii bachoon fallee jiraachuun ooltu na fakkaate. Isin galee achi hin jiru abbaa baranii Itoophiyaa jira Jamaal silaa achi hin jiru waan kana itti guuranii barcumaa namatu bakka san yaafe waraqaalleen afoo jira. Waraqanni illee bakka san mee poostii godhanii ilaaltan waan asirratti ittiin garsiisu kunooti bakka sanii namatu irraa hafe na fakkaate barcumaa irra kaanii waraqanni illee dura jira boorsaa. Barcumaa isaa illee duratti asiisan. Wanni ammoo achi walgaa stingzo Starbucks danii na fakkaate wanna buna Starbucks bishaan tokko illee hin jiru. Daabboodha daabboo itti guuruun oolan yaa. Ammallee wanni na dhibe namni waltajjii geggeessu illee naan galle Daawudi na fakkaate. Abbaan waltajjii Daawudi meen Daawuda keessadha. Jaarsi jidduu taa'u kun Daawudi moo nama biraati? Eenyu Dr. Tsaggaayee ammoo ciqileen qaqqabde jarri tuuwwan lamaan siyaasan jalaas gubbattuu naasaa bara. Siyaasan jala ciqileedhaan duuba ukkaamsanii qaqqaban Dr. Tsaggaayee. Dr. Tsaggaayeen akkasii eenyu Profeesar Hizqeel Gabbisaa shamiza harki isaa ka abbaa godhate na fakkaate harki shamisaa yoo irraa muran surree ta'aaf harki shamiza isaa surree ta'aaf yoo irraa muran. San biraa inni tottoommate ammoo harka cummatee akkasitti jedhaa takka ofiitti gartee jagna ta'ee dhaabachuu barbaada. Baqqalee Garbaatii na fakkaate kan cinaa Abbo Baqqalaadha. Abbo Baqqalaa na fakkaate kunillee. Abbo Baqqalaa illee jaakkeetta amma samayiidha. Ameerikaa lafti silaa oowwaa jaakkeetta godhatanii dhufanii siyaatil oowwaa akka malee. Akka malee siyaatil oowwaa jaakkeetta kama dur yeroo gannaa bitatan fitan na fakkaate. Jaakkeetti meetira tokko yookaan lama irraa hir'ate osoo irraa muranii kan isaaniillee gara gadiitiin illee surree tokkoon ta'a jechuudha. Eenyu haftee moo eenyu itti aanaa hafteeti? Itti aanaa haftee ammoo dubbiin kofluufillee ta'ee boowullee kajeelaa harkaa badde isallee. Isin walii gara suuraan ni dubbata. Suuraa ajaa'ibaati. Akkitti kaa'illee ajaa'ibaati. Jawweelleen hiixachuu barbaade qoma baasee akkas ol jechuu barbaade hin taaneen malee. Ka jidduu taa'u kun Daawudoo? Daawudi na fakkaate. Gaashee Daawudillee koofiyaa gabbuusee salaamtaa kennuu barbaade na fakkaate. Koofiyaa harka lamaaniin buusanii waa keessa buusaa rabbii jedha keessa buusaa takkatti tanu noongossinaa jedhee koofiyaa harka gabbuusee koofiyaa tana keessa waan nu buusaa nu noongossinaa jedhee qabate jaarsa harka lamaaniin. Akkasiin mataa gubbaa fuudhee isgoo bagzeer rabbi jedhaa keessa buusaa jedhee keessa buusee jechuudha. Profeesar Mahammad bakka tana bubbullee jirraa jedhan isaan. Profeesar Mahammad nuti Hayila Sillaasee waliin illee nyaanne Dargii waliin illee nyaanne. Profeesar Muhammad nama jedhe Harargeedhaan asiin dura. Dhiirti harkaa qabdi viidiyoo sagalee isaanii jechuudha. Nama jedhe nama Harargee tokko ajjeesan jedhan dur gartee ummata Harargeetu nafxanyichoo mataa irraa buqqise. Mataa rabbi sin haa balleessu jedhan jaarsi maal inni gaafas Hayila Sillaasee ta'e Dargii ta'e akkasitu ergata. Rabbi sin haa balleessu mataa ilma namaa ajjeeftanii ummata mataa hin qabne. Gaallochi eenyu beektani Profeesar Muhammad kitaaba Oromoo barreessan kan Profeesara. Qottuun jedheedhaan qottuun Harargeen jedha bara. Qottuuni
nama ajjeeftee jedhe. Amma inni ammoo nu qoqqocannee jirra anfaadhee xiqqoo isii amma namni as keessaa xiqqoo kofluu barbaadee isaan illee kofluun harkaa gartee honnette. Eenyu tokko ammoo woboo bakka bu'e na fakkaate shane. Eenyuun kun maqaa isaallee afaan badee bakka bu'aa eenyu qaala qabbaayyan maali afaan Oromootiin dubbi himaa marroo. Dubbi himaa marroo ammoo qabsaayaa ta'a jedhee dhufeeti xiqqoo isii warra onnaa harkaa taate dubbiin gaangistara. Gaangistara illee fakkaataa harkaa babbadde. Atalaa kullee haali kaameraan ittiin ka'an ka jaarraa 21ffaa osoo hin taane ka miliiniksan achi fidanii kaasan na fakkaate. Kaameraan ka gaafa miliinikiiti amma hin jiru kaameraan akkanaa kan. Kaameraan akkanaa illee hin jiru. Waan jedhe namticha Liibiyaa kana Gadaafiin walgahii Afrikaadhaa dhaqe. Intarviiwudhaan namtichi ni dubbata. Onni illee qabaa mujriima illee ta'u nama ajaa'ibaati ni dubbata. Gadaafii akkamii walii galtanii Afrikaa walii galtee naan walii gallee jedhee. Akkamii walii galtan jennaan akka lamuu waliin galletti akka lamuu waliin galletti walii gallee jedhe. Anama viidiyoo kanarraa yoo laalu walii galte seetanii walitti dhaadatani. Akka lamuu waliin gallee walii galte asirratti maalitti jawweelleen xiqqoo hundinuu warri kun qooqa baadhu warra jawweedhaan diina. As keessa namni jawwee walii galtee qabu akka hin kijibne maayitti saalfadhaa. Namni tokkollee hin jiru. Hundinuu jawweedhaan diina warra wal barbaadu akka tol qalan fakkeenyaaf. Usi taa'e Abdiisaa maa Abdusee maammoo us adbadhu taa'e qoshaashaa. Irfaarii masit darbanii taa'e. Duuba as keessaa yoo an kijibuu baadhe namni amma yoo walitti dhufe waliin haasa'uu danda'u yoo ati wal bira taa'e akkam bultan nagaa waliin jechuu danda'u jara keessaa hin jiru. Eebulnaan jedha. Hundi kun warra surree walirraa hiike surree. Warra Ameerikaa kana keessa surree walirraa hiikee waan ilmoon namaa waliin hin jenne waliin jedhee viidiyoo jaraa qabnu isin martuu harkaa qabdan jechuudha. Hattuu qoshaashaa saree akka ijoolleetti warra waliin jedhu arraba ijoolleen tiktook gubbaatii feesbuuk gubbaa kana jara kanattu barsiise. Arraba. Gaaf durii abbichuu arrabsanii eegasii as deebi'anii ijoollee ta'e nagaaraa woboo jechaa bayan. Osoma deema woboon jalaa wobamte maal gubbaatti arrabni guddaan gabbaye. Taaksii jedhanii waan tokko eegalan ala kanatti kamataa goofaree file kuni xulug godhee kaampaanii biraa dhaabee manguddoo tana guutuu ari'ee gola galchee guutuu si bara. Warri birrii qocee alaa qara walitti qabee waa godhu jittanniin caasaa qabdi manguddoon tun guutuun galii qabdi. Hayyoota Oromoo jedhanii namuu isteetaan oolaa jedhanii dhaaba tokko jira hayyoota ayoo walitti qaban hunduu garagaliin galnuuntu jira. Isin galee duuba namni as keessaa yoo an kijibuu baadhe jawaariin guutuun isii nami warra gartee jawaariin waan ilmoon namaa hin jenne jedhanii jawaariin ari'an warra gaafa oolaan walgayuu hayyootaa jedhan gaafa jawaar ala dhaqe baqqeen fa'aa waliin dhaqan baqqeen walumaan dhaqanii minisootaa taa'eeti minisootatti jawaariin waan jedhaniin jawaarii kenna namuun deebiin biyyatti si ajjeesanii jette dubartiin miskiin. Osoo Mustafaan itti iyyuu jara dhaabboo dhaabadha rabbis naa balleessu yennaan baqqeen obsuu dadhabee ol ka'e eenyu du'eeti eenyu galee eenyu asitti hafa jedhe jawween guyyama san nu lubbuun qabnu. Jaarsi yeroo isa murteessa osoo itti machuma taa'ee murteesse jawween gowwaan kiyya fiigee gara biyyaas deebi'ee baqqeen achumatti hafe. Baqqeen akka gaafa sanii jawwee kan kee gartee galgaluma san walgahii ooraattu jira. Oolaa hayyoota manguddoo Oromoo waatee barjeedha. Tikkeetta muratee suufa fi kaawwatee jawween boru deema yoo inni ka'e walgahii gubbaan argee wallaggaa tokko waan jedheen gaasha jawaar walgahii hayyoota Oromoo keessaa maa haftanii jennaan jedhee rifate jawaar argee miree dubbii mucaa kiyya lidatti kiyyaan kiristinnaa isaa boru achi dhaquu barbaadayyuu jedheen akkasumaan jiran kijibaan. Guyyaan kiristinnaa mucaa kiyyaa guyyaan kiristinnaa gurbaa kiyyaa boru achi dhaqaa jedhe jawween. Jawween akkas jennaani
gurbaan wayii jalaa dhaabatanii arrabaan xulug godhe osoo Oromoo bakka teettutti barkaan dhadhu ajjeesuu deeman Oromoo keessatti ol ka'ee ati kijibduudha Oromoo diigde malee maal goote jedheen. Baqqeen faatii wal gahii dhaqanii warri kun warra guyyaa san Jawaar Mahammadii salphisee surree irraa hiikee tikkeetti isaallee diiratti hafee Jawaar Mahammad akka inni dalaggaa isaa eenyu akka inni ta'e akka mormachuu hin dandeenye. Jaranaan ijoollee maa akkas nagoota nattaan jenne. Jawaar guyyaa san mataan qara addaachaa jiru takka ittiin adii deebi'e. Duuba warri kun guutuu warra Jawaar Mahammadii walitti diinaati jechuudha. Viidiyoolee jara maraatu namni as keessaan Jawaar Mahammad irratti hin dubbatiin ani hin argin Daawud Ibsaa qofa. Kan jidduu taa'u kun jaarsi Daawud Ibsaa naaf fakkaate Daawud Ibsaa isaa waa'ee Jawaarii dubbatu yoo kijibe malee hin dhageenye jechuudha. Wanni achirraa hafe guutuu viidiyoo jaraatu qaba jechuudha. Manguddoon tun Jawaarii waan jette beektanii gurbaan xulxul jettii kijibduun tun jettiin. Gurbattiin Jawaar jedhamtu waa beetti seenaa wanni kijibduun tun xulxullee wayiiti jettee arrabsaa turte jechuudha.